Yakkamtoonni ogeessa fayyaa Waaqoo Kadir irratti reebicha raawwatan to'annoo seeraa jala oolanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun abbaan gadaa Sinkoo Mandoo reebicha obbo Waaqoo Kadir irratti raawwatame balaaleffatan. Kunniin hangafoota oduutii amma gara bal'ina oduuttan darba. Itti gaafatamaa waajjira nageenya bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Fayyisaa Abdurroo ibsa kennaniin guyyaa kaleessaa namoonni 7 buufata konkolaataa duraanii keessatti yakka reebichaa ogeessa fayyaa obbo Waaqoo Kadir irratti raawwataniiru jechuun qaamoleen nageenyas yakkamtoota kana to'annoo seeraa jala oolchaniiru. Komaandar Gammadaa Tullichoo ajajaan qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Roobee ibsa kennaniin qaamoleen nageenyaa hordoffii fi sochii qindaa'aa taasisanii yakkamtoonni 7 to'annoo seeraa jala ooluu ibsuun namoonni yakka kana raawwatan kanneen armaan gadii ta'uu eeraniiru. Obbo Muhammad Awwal dhalataa godina Arsii lixaa aanaa Asaasaa kan ta'e amma jiraataa magaalaa Roobee ganda caffee Doonsaa. Lammaffaan obbo Awwal dhalataa godina Baalee aanaa Gaasaraa amma jiraataa ganda caffee Doonsaa. Obbo Abdiisaa Kadir dhalataa godina Arsii lixaa magaalaa Shashamannee amma jiraataa magaalaa Roobee ganda caffee Doonsaa. Obbo Ibrahim Hussein dhalataa godina Baalee aanaa Gooroo ammatti jiraataa magaalaa Roobee ganda caffee Doonsaa. Obbo Akaalii Asaffaa dhalataa Hadiyyaa ammatti jiraataa magaalaa Roobee ganda caffee Doonsaa. Obbo Ibraa Abdurrahim Amin dhalataa magaalaa Roobee ganda caffee Doonsaa ammas ganduma caffee Doonsaa kan jiraatu. Torbaffaan obbo Sultaan Hussein dhalataa godina Arsii lixaa aanaa Adaabbaa jiraataa godina Baalee aanaa Harannaa ta'uu isaanii ibsaniiru. Yakkamtoota kanneen irratti tarkaanfii seeraa fudhachuuf qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Roobee dhimmicha qulqulleessaa jiraachuu ibsaniiru. Maddii waajjira koominikeeshinii magaalaa Roobeeti. Baankiin Awwaash ogeessa fayyaa magaalaa Roobee keessatti dargaggoota kashalabbii herreebaman obbo Kadir Waaqoof kennaa ayyaanaa qarshii 500,000 gumaachira. Abbaan gadaa Sikkoo Mandoo obbo Aliyyii Suruur reebicha obbo Waaqoo Kadir irratti raawwatame balaaleffatan. Magaalaa Roobeetti reebichi dargaggoonni ogeessa fayyaa obbo Waaqoo Kadir irratti raawwatan uummata Sikkoo Mandoo bakka hin bu'u hin balaaleffanna jedhan.